Isin hin bareeddan jee bara guduraa samboo dammoo isinillee ni bareeddi. Atilleen haa ni bareedda. Yaa turtanii ittiin erga walitti dhuftan hanqam turtan. Waggaa afur dura gara oomishanii. Amma waggaa 5 taatanii? Eeyyee. Ilmoo ni jirti moo ganaadha? Ganaadha. Waggaa 5. Yaa bakka ilmoo fidalij balijinna tokko no. Yaa'u yeroo dheeraadhaaf hojiidhaaf waan adda adda turreef ka'a. Ilmoon na fakkaachuu qabdi moo isa fakkaachuu qabdi moo ollaa fakkaachuu qabdi jettee yaaddati? Eessan naqxee ollaa? Ilmoon zamanaa ollaa battisima baati bar. Ollaan qabnu. Walitti nama Aaraa walitti sin buuse. Eshi dhugaa rabbi amma islamiin anamma nam tokko tokko dhiirtii ni beekam. Anatti haa baatu hojii jira. Haatiinis anatti haa baatu jetti isin akkami? isatti illee yoo baate qirnan jedhu garuu yaa wanatti si yoo baate akkuma fedha ishee agotuski. Garuma baate taabatu gidduu keenyaan bahin malee. Nama lamaan taabatu. Lakkuu afur bikka takkatti rabbi sinaa hannu afur akka haadha 5 5 maal ta'ee gara gaggalchini hin Yabba miti. Gulaamaasa. Jireenya amma qaalee kanatti mi rakkoodha garuu. Isuma caalayyuu al tokkotti namni afur babbaa gaafa fedhan hin cimu. Maal cimaree bakka teessisuma guddistaa. Sambooda waan waggaa meeqaa bikka takkatti harkattee bara. Yoo ta'e lama bakka tokkotti hin bareeddi. Lama. Lama ni bareeddi. Amma faa namni 3 faa 4 faa harkachuu eegalee bara. Ani hin fedhu akkasitti. Ani akkasitti hin fedhu. Yoo taate lama bakka tokkotti yookaan takkuma kophaatti hin fida suuta. Haala jireenyaa ilaaliin suuta. Yaa bareeda rabbi sinaa kana dhugaa rabbi. Amiin. Biiftuu maal jettaree dubbadhu haati ma callisa biiftuu yee? Ani maalan jedhu dura waanan jedhu wallaalessi fide mini ani amma waa'ee jireenyaa hin beeku si lama walitti haasa'aya. Ayyee jaartii tanteetiif mee wallisiif yaa wantis nama dhaggeeffannaa jechumaaf yoo sagalee qabaatte. Waan akkam. Wallee Waan akkam. Sirbaa caalu. sirba barbaadde sirbiif wallisiif sagaleedhaan. Garuu nuti sirba dhaggeeffannu. Maaliif? Amantaadhuma keenya maaki. Okay. Taate. Maal walaaf hirtarree amma? Walaloo walaffeerame maalate ati giximii saafiif inni siyaasaaf. Sirri jirti biiftuun. Walaloo murtaatti. Yoo matee illee biiftu beellamaan hin ta'u ree. Ammoo jecha ishiidha dhabdeemu. Kan siif ibsu beektamee malee Naqinaanii kan yeroo biraati. Naqamaara na jalaa. Meera deebii akkasii wallallaalaa. Biiftuun jettee akkana teessee. Hai biiftuu miskiina wallaahi. Hai waadaan gaafa xabbastu torbaan takka illee ija keessa sin laalle. Maakii jecha nagaan bulaa halkan gaarii sin haa ta'u. Hin deebii. Maakii kan inni duraan isa na fidaa qol. Na fide siin jenni. Eenyu kan duraanii? Sin jedhi maakii waan Egaa akkamitti jirtan? Akkamitti jirree akkuma jirrutti waliin jirra. Akkamitti akka waliin jiru sitti himteetiin? dhageessittiin himaa tokkoffaa irratti amma na aarsaa maakiin haadhatiyyaa kabajaa. Qoy mee qoy. Okay?
nana rakani akishi nama kabaju malee nama shi xiqqeessuun barbaadu yoom na xiqqeesse mucaan na xiqqeessu fittin dhiisa ajaa'iba qabdi akkamisi xiqqeessuu takka irra gubbaa sittaasa'an immoo barbaadu akkasi kabajee sittaasuun barbaadu okay ፈለገ ይቅር እንጂ በአንቺ የሚመጣ ነገር በጣም ነው የሚያናደኝ። አማቃ ይፍቱ አረ ከንኪያን ረት መጥንሳ ጅርታ ሙጫማ ነው እንዴ የራሷ ፍቅረኛ መጥቶ እኔ ቢቀላ ምን ያደርገኝልኛል? ዳጌፈዱ አመ እቹን አመለኸይቲ ሞ ማሊኒ ስላ ጨልሱሙ ያ ጨልሱን ነማል መኪያ ማሊፍ ዱበ ላይቪ ሴንቴ jechuun kayoon nama hojii haasuu arganii naasaa jechuun callisuun maalati callisu miti kan akkoo amma haasaa jira naasuu sisarte sinfaa naasaa jira waan yaa balleessin dhagee biiftuun akkas jaalattu nutti himtee ture beeyta ati hoo maal jetta waan kana irratti anillee akka si jaaladhu isinitti moo maal jechuu barbaadde jechuun naaf hin galle gaafii keessantu naaf hin ifa naaf hin ta'in ayyee gaafiin keenya akkas jaalattu nutti himte ati immoo hin jaalattaanii dhuguma waliin jirta immoo isiin qoosaa jirti san si gaafachuu barbaan akkasitti ifanaa godha yaa gaafiin keessan ifanaa hin taane ture amma ifanaa ta'eera yaa ani jaaladha yaa okay si jaalata biiftu garuu waan das nama jedhu keessaa ani nan jaaladhallee hin jenne jaaladhee jirallee hin jenne maakiyye sumaaf warra koomentiitti fide dubbicha inta maaki jibda astaghfirullahi alazim intal amma mucaan ani mucaama awwaarratu keeti si jaaladha siin jennaan mucichi guraa jedhinaan hin jenne maakiyye na awwaarradha maal jiru ana osoo hin ta'in haadhumatee awwaardaata biiftuu maali ndeena guddaa awwaarraduun gaarii mitenchi akkasi jaaladhu beekta miteeti haadhati jibiran jira kuraasitti jedha isa kana awwaardaata kaayisii kijibsiisaa ta'a kijibsiisan jiru sitti koraa jechaa jira no koraa Bismillah biblame kanuma akkasii miti gaa'e maal jette ani bakka jiran siin ta'u qaalii maa qaba ni beeksisa mucaan namni suuta jajjoo kun ni beeksisa akka waadaa sanii miti maaki ante kaadhima qabda hin jenne ka makuushtu sin jedhe isa qaalii maa qabdaa isaa ittiin gaafanni oguduraati bitaamin gallaallee biiftu ana na beekta mini maakiyani sun ciimaan nama jiraatu bisa nama tokko akkan ta'e laal mucaan gisee laala miskiina fakkaata nama gaarii fakkaata garuu si jaalataaf sin jaalatu isaa hin barre kaama nuti biftuyyee mee akka inni si jaalatu maaliin akka jechuun waan takkaan baruu barbaanna waan ta'eef uummanninis gaafadduun haa waan takka nu garsiisuu qaba akkametta biftuu akkam jedhu reemaaki shoorjeriin kiyya jirin ani fakkaatu goote dhabeen mini qabdee deemte biftuu rabbi qabdi namatti waa himuu baraan booda maasii irratti illee na gaafatu deemta jechuun ta'u because ofiin dhaabbattee nama tokko xabbasuu qabda. Mucaan garuu bareedaadha nama gaarii fakkaataa የሆነ ጸባይ ያለው ሰው ይመስላል እንግዲህ አናውቅምና እና ቤኑቲ ያቢፍቱ ati nama gaariidha akkas jedhee nama gaariidha maa kosas gosa jettaati maalatee naqana jedhame oy gaafii tokko faa kaadhima qabdaa sila baay'ee haasaan turre maakii arginaan sodaate qaalima qabdaan jenne qaalimaa fi jetteen finne yaada yuustitti inna maalin jedheeni gaafadhare maakii qaalimaa fi jettee fidde qaalimaa qabdaa hin maali duba takka asoo akkana dhageenyaan addunyaattis akirattis
Maaki yooni fakkiin si qabe koo hin haasa'u walii galanii haasa'u. Wallahi. Qaanfatu. No, no. No sanii miti bar. Gaafii silaa waan kana dura gaafa jalqaba wal arginu wal gaafanne na gaafachaa jirti isin sii galee. Waan gaafa sanii osoo hin ta'in waan silaa ana gaafattee akka an si jaaladhu narraa amantu waan akkasii na gaafadhuudha. Gaafii maakii akkasii. Akkasii miti. Yaa sirri amma dha'e. Hidhaaf gaafii hin dhufneef kan. Himiif kan haadhumatu nama gargaara. Maalan gaafadha. Makkuush gargaarii. Saalfannee barnuti saalfannee callisnee saalfachiistee tawaara jiran. Gurdatii nurratti bu'e wallaahi waan narra gee namarra hin gahin. Aizosh aizosh. Maatii Maalim an ofii sakkaasitti madhee odoon hin beeku si dhoskee inni musitti jedhee ofii keetii na gaafattee taadaan talli yana gurdatii na goote naan jechaa hartaa bara. mucaa amma laal. Fiddeemi sira waan takka nuti amma ni gaafanna si galee. Gana amma isi atuu bar qaalimaa ni qabdaa itti gaafataa jirta waan silaa nuti amma qaalimaa kee ta'uu ibsaan nuyi maan jirtu bar. Ani waan jedhanii gaafata. Ilaal maakii. Mama ani hin beeku kaamman man beekaa maali reesseef. Ati jaalalti irraa si qabdee? Jaalattee jirtaani? Jaalalti isaa ijaan si seente moo gurraan? Achirraa madaallaa kabbaad adagaa ውስጥ ነሽ ወይስ አደጋ ውስጥ አለሽ የሚሰን achirraa barreechuu. Ay adagaa keessa na mucaan illee nama hubata beektaa adagaa keessa na seesisan. Qararumaan na hubate.